Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota qeerroo nagaa keessanii hiriyoottan kiyyaa kanneen feesbuukaa, kanneen yuutuubii fi waatsaappii sooshaal miidiyaa garaagaraatti kan wal barree akkam nagaa keessanii nageenyi kiyyaa akka kabajaa ka jaalalaa bakka isin jirtanutti isin haa ga'u ani nagaa kiyya. Innaa akkuma beekamu amma dura viidiyoo baay'ee gadhiisin ture waan barnoota ta'uu appilikeeshina garaagaraa jechuudha. Har'a immoo appilikeeshina addatti gaafii namoota baay'eetiin ka gaafatamu jechuudha. Innis waa'ee jawaalaati jechuudha. Sitingii jechuudha. Amma fakkeenyaaf appilikeeshina feetan itti galtanii yoo jawaalli keessan akkana siniin si'anne jechuudha. Kunoo haala kanaan siniin si'anne jechuudha. Waggaa isin irra deemtanu gosa feetanitti yoo galtane haala kanaan irraa dafee isin deebi'u kunoo haala kanatti hin deebi'u jechuudha. Akkanatti isin yoo kan hin si'anne ta'e jechuudha jawaalli. Asumaan karaa isin itti fooyyeffattanu isin agarsiisa. Jawaala lama godheen asirratti isin agarsiisa jechuudha. iPhone'n qabu jawaala lamaan immoo isin agarsiisa jechuudha. Warra iPhone qabdanu rabbi isin agarsiisu hin jedha. Egaa sana dura garuu YouTube kiyyatti warra gaarraa subscribe gootanii YouTube kiyya subscribe gootanii beeksisa taatanii jirtan guddaa galatoomaa isin jedha. Warri immoo haaraa dhuftanu anaa dhufu manni keenya keessanii keessa deemaatii itti bashannanaa itti buhaaraa irraa baradhaa. Akkasuma hiriyoottan keessan fidaatii akka irraa baratan godhaan isin jedha. Awwal Kadiir Appettan itti isin bareetan jechuudha. Egaan bakka kanarratti jechuudha haala kanaan isin bahaa akkuma asirratti argitanu viidiyoo 20 gadhiisan jira jechuudha. Hundi isaa waan faayidaa qabu. Cal jedhee uuman argan gadhiifne jechuudha. Waan faayidaa qabu. Egaa akka akkana seentanii subscribe mallattoo kana diimtuudhuma kana isa tokko cuqaaltanii asirratti mallattoo beeksisaa kana akka inni wanti gadhiisee gubbaarraan gad isinii dhufu akka notifiikeeshinaa jechuudha. Beeksisaan mallattoo kana cuqaaltanii egaa jalatti viidiyoo 20 guutuu jira jechuudha. Wanti barnoota ta'u. Keessa seentanii ilaaltan jechuudha. Egaan amma gara barnoota keenyaatti dabarfanna. Ishee akkuma asirratti argitanu silkiin lama ta'ee jira jechuudha. Amma lamaanuyyuu jechuudha sitingii isaa gallaa. Egaa aga sitingii isaa gallee asirratti kan mallattoo diimaa isaatiin argitanu asirratti developer option ka gamanaa kanarratti jechuudha. Kunoo bakka kanarratti developer option kan keessan kanarratti hin fidu jechuudha hin qabu jechuudha. Kana hin qabu jechuudha. Developer option qabu akkamitti fidanna ka jedhu wajjiniin ilaalla jechuudha. Bakka lacheenu about device jedha. Garanaanis about phone jedha. Siin about device ka jedha kan hogga seenne ka garanaa jechuudha. Lamaan keessaa tokko keessanii wal fakkaachuu isaan ol dheetanii lama asirratti fidee isin agarsiisa. Asirratti ka gamanaa kanaan build number jedha. Ka gamanaa kanas seenna jechuudha. Ka gamanaa kana immoo hogga seenne jechuudha. Achitti isiniin fidu software information ka jedha kanarratti isin fida jechuudha. Ka gamanaa kuni software information asirratti build number jedha. Kun asirratti immoo baay'ee mul'atu. Hin dukkaneessa jechuudha. Ka jawaala kanarratti hin dukkaneessa. Build number jedha asirrattis build number jedha. Akkaataa inni itti dhufuutu adda malee gof tokko dhufe jechuudha. Haalli keessa deemsi isaa tokkuma jechuudha. Egaan amma gamanaa kanaatiin yeroo 3 4 5 6 haganne ol isinii bahutti cufaastan jechuudha. Amma waggaa ol isinii bahe jechuudha. Akkanatti isinii baha. Developer option waggaa kana seentanii si'a tokko waggaa seentanii akkanatti gadi barbaaddanii jechuudha. Kun asirratti kan argamu barreeffama sadan kana window animation scale jedha. Transition animation scale jedha. Kana sadan jechuudha barreeffama kana sadan keessa seentanii ofii kanarra gootan jechuudha. Kanas seentaniitii wal maxxaanaa gamanaanis wal maxxaana jechuudha. Kanatti of gootan jechuudha. Kun asirratti of gootanii sana booda silkiin keessan qat jedhee isin duuka deema jechuudha. Akka isin si'attanitti isiniif si'ata jechuudha. Egaa kana keessaa waan baay'eetu jijjira jechuudha. Fakkeenyaaf kana gadi deemtanii yoo raayitii kana keessaa waan baay'ee argachuu dandeessanii kunoo waan babbareeda akkanaa isinii fida jechuudha. Kunoo haala kanaan silkiin keessan akkanatti jechuu danda'a. Ergee tokko sammuu isin bashannansiisaa yoo barbaaddanis kunoo akkana gootanii kunoo irraa deebitanis kunoo
silkii keessan fuula isaa kana jijjiirama jechuudha. Egaan haala kana yoo seentanii mooraa dhuguu barbaaddanis bakkuma sana deebitan jechuudha. Bakkuma sana deebitaniiti raayititti sila jirtu sana irraa baastan jechuudha. Kunoo sun irraa ba'eera. Egaan amma immoo isa kana irraa baasuudhaaf raayitii isii jirtu kana jechuudha. Kasilatti gootanii yaadattanii akkanatti irraa baaftan jechuudha. Irraa baha. Yoo itti deeffachuu barbaaddanis kanatti itti deeffatan jechuudha. Wanna kana keessa wanna guddaa rakkoo wanti uumu hin jiru. Garuu immoo yoo irraa baafachuu wallaaltan jechuudha. Gubbaa kanaan ka jirtu kana gubbaa kana of gootan jechuudha. Wanni sun hin cufama jechuudha. Fakkeenyaaf yoo of gootane bakka kanarraa jechuudha. Daqiiqaa xiqqoo booda dhabama jechuudha. Kun bakka kanarraa. Egaa of yoo gootan hin dhabama jechuudha. Kana keessatti egaa waan baay'ee ilaaluu dandeessanii waan baay'ee jira jechuudha. Kanumaan wal qabatee inni gara naawunis haaluma sana jechuudha. Keessa deeminsisaa tokkuma. Bakki inni itti wal didu hin jiru kana keessatti jechuudha. Egaa haala kanaan itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Lammata silkii keessan bakka barbaaddan kun haala kanaan isin duuka si'ata jechuudha. Yoo gosa barbaaddan galtan viidiyoo yoo galtanis gosa feetan yoo gaalaarii yuutuubii feesbuuk hoo seentan jechuudha. Haala kanaan haga harki keessan si'ate isin duuka si'achuu danda'a jechuudha. Keessaa deemtanii viidiyoo kun haala kanaan si'attanii haala kanaan jechuudha. Baay'ee itti gammaddan jedheen yaada. Silkiin tokko jechuudha. Baay'ee tokko nama aarsaa waggaa keessa deemanu. Feesbuukas waastaappiis wagga seentan jechuudha. Haaluma kanaan isiniif si'ata. Jim jedhee akkasitti isin hin cinqu jechuudha akka yeroo duraanii. Egaan kana fakkaata. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.